Wantoonni laafina walqunnamtii saalaa irratti bu'uura nyaatan takkaffaa irratti nyaata bu'uura ta'an jechuudha. Takkaffaa irratti nyaata, lammaffaa irratti kiniina viyagiraa yookaan veegaa jedhamu kana, sadaffaa irratti harkaan firraa baasuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoonni laafina walqunnamtii saalaa irratti bu'uura ta'an sadeen amma isinii hime kana namni kunis osoo jimaa qabu garaa qullatti osoo nyaata hin qabne haadha manaatti gammachiisatti soba. Kunis osoo nyaata hin qabne garaa qullatti kiniinaan fudhadhee haadha manaa gammachiisatti diraaga adda addaa fudhadhee waan adda addaa godhee buurii adda addaa kaayadhee soba. Kunis if gammachiisuuf jecha harkaan firraa dhahee maal godhee eegaa sadarkaa fuudhaa san gahee fuudha sodaata fuudha dide. Kunis sababa laafina walqunnamtii saalaa irra nama sababa ilaa meeshaan mukaane nama godhu. Takkaffaa irratti nyaata gosoota nyaataa beekuu namni nyaata hin qabne waa takka waan godhu hin qabu. Namni nyaata hin qabne maal gootu humna tam qabda. Waa takka godhuu hin dandeessu. Kanaafuu waan kana akka gaarii hubadhaa.